Ka'umsa wal abdee Paalisteenii fi Israa'el. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Bara 1880 keessaa fi achi duraa jaarraa afuraffaa fi lafti amma Araboonni Paalisteenii fi Yahudonni Israa'el irratti wal dhaban kuni bulchiinsa Ottoman Empire Turkii jala kutaa bulchiinsaa yookaan Administrative Distractive lama Sanjaka of Jerusalem fi Violet of Beirut jedhamuun beekamaa turte. Gaafas ummata malee Paalisteenis Israa'elis akka biyyaatti hin turre. Yeroo sana ummanni dachii sana irra jiraatu 600,000 kan tilmaamamu yoo ta'u, isaan kunis irra caalaan Araboota Musliimaa Sunnii yoo ta'an, Kiristaanonni muraasnis turanii jiru. Magaalonni akka Jerusalemii fi Naambulus giddu galeessa biyyattiitti akkasumas Akree, Jaafaa fi Gaazan immoo naannoo qarqara galaanaatti magaalota sochii diinagdee ho'aa ummataa turan. Haa ta'u malee ummanni suni yeroo sana irraa jireessan parsantiin 64 kan ta'an jiruun isaanii kan qonna irratti hundaa'e ture. Lafti suni hedduun abbootii lafaa sanyii Arabaa ta'an harka kan turee fi isaan kunis immoo warra Ottoman Turkish wajjin hariiroo tolfatanii kan jiraata turanidha. Empire Ottoman Turkii kun immoo jaarraa 14ffaa hanga jalqaba jaarraa 20ffaa kibba baha Awurooppaa biyyoota Arabaa yookaan jiddugala bahaa dabalatee hanga biyyoota kaaba Afrikaa kan dhuunfate ture. Bara 1908 fincila Turkii yookaan Turkish Revolutioniidhaan Empire kun dargaggoota Turkii kan sabboonummaa Turkii leellisaniif haala bulchiinsa waliigaltee Araboota wajjin taasifamuun bolfamaa ture mormaniin qabamaa dhufe. Kana irraa sabboonummaan Arabaas uumamuu jalqabde. Araboonni hedduunis Empire Ottoman irraa adda bahuun biyya of dandeette cinaa isaaniitti ijaarachuuf ka'an. Biyyoonni Arabaa amma jiran hedduunis sochii kanaan daangaa amma jiru qoqqoodamanii ijaaraman. Yahudonni yookaan Jewish addunyaa irra faffaca'anii turan dhiibbaa tuffatamaa jibbaa fi miidhaan garagaraa yookaan antisemitism isaan irra gahaa ture jira. Isaanis yookaan Juushonni addunyaa irra faffaca'anii turan kun naannoo bara 1880 keessa abjuu biyya abaabilee isaaniitti deebi'anii mootummaa ijaarachuu biyya of dandeettu ta'uu dhiibuu jalqaban. Wanti kun immoo Araboota Paalesteeniin ija gaariin hin ilaalamne. Paalesteenonnis lafti kun lafa dhaloota hedduuf qotanii irraa nyaataa turan waan ta'eef abjuu Juushonni gara dachee Paalesteenitti deebi'anii biyya ofii of tolfachuu kan jedhu hin jaalanne qofa osoo hin ta'in mormaas dura dhaabbachaas turan. Imala gara dachii kanaa deebi'uu haala qindaa'in oofuuf Juushonni bebbeekamoon yeroo sanii Zionism jedhamuu jalqaban. Kun immoo bara 1880 keessa jechuudha.
Sochiin Ziyonizimii yookaan Juushota addunyaarra faffaca'an Paalisteenitti deebisanii biyya ijaarachuu namoota dhiibbaa uumuu danda'an kan akka Tedroo Herzaal fa'aan jalqabame. Juushonni yookaan Yahudoonni sababa maaliif addunyaa irra faffaca'an kan jedhu gaafii isinitti ta'uu mala. Wallabdee kana dura Araboota Paalisteenii wajjin qabaatan immoo sababa biraatu jira kan jedhu gaafii jajjabduu ta'uu danda'a. Akkasumas seenaa jara kanaa duuba deebitanii jalqaba irraa fedhiin beekuus isinitti uumuu mala. Guutumatti gara duubaa achi harkifannee yoo jenne Yahudoonniif Araboonni obboleeyyanii. Abrahaa yookaan Nabi Ibraahim alayhisalaam irraa dhufan. Angas duuba deemuun wal dhabdee amma jiru hubachuuf faayidaa dilas waan qabu natti hin fakkaatu. Yahudoonni yookaan Juushonni yoomiif maaliif addunyaa irraa faffaca'an kan jedhu gaafii cimtuudha. Gabaabumatti Juushonni addunyaa irraa faffaca'uu kan jalqaban dhaloota Kiristoos yookaan Nabi Isaa dura bara 597 yoo ta'u irra caalan garuu yeroo impaayerri Roomaa babal'atu sana waraana isaan wajjin godhamaa tureen dhaloota Kiristoos booda bara 70 as jechuudha. Addunyaa irraa akka ummata hamaa Kiristoos hiraarsaniitti waan ilaalamaniif kutaa addunyaa qubatan hedduu keessatti jibbaaf dhiibamiinsa garagaraatu isaan irra gaha yookaan mudachaa ture. Bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amantaa Islaamaa barsiisaa fi babal'isaa turaniif bara kaalifoota isaan booda dhufan lafa yookaan biyya bal'aa qabatan sana Juushonni yookiin Yahudoonni mirga isaanii eegame aadaa fi amantaa isaanii kabajamee fi nagaan jiraataa turan. Erga faffaca'an booda yeroon sun isaaniif yeroo gaarii isa dhumaa ture yookaan akka golden time'itti ilaalamaa ture. Sochii Ziyonizim jenne saniin Yahudoonni bebbeekamoon dhiibbaa uumtoota ta'an suutan namoota muraasa gara Paalisteen akka deebi'an godhuu itti fufan. Kuni osoo deemaa jiru bara 1914 waraanni addunyaa tokkoffaa dhohe. Waraana kana irratti Turkish lafa wal dhibdee kana maqaa Ottoman Empire jedhuun qabatee turte waraanicha irratti hirmaatte. Turkish yookiin gareen ishees waraanicha irratti waan mohamaniif Ottoman Empire harka ishee irraa ture ni diigame. Yeroo kana lafa Paalisteen yookaan lafa amma irratti wal dhaban kana Ingiliiz harka bu'e. Ingiliizonni waraana kana irratti lafa Paalisteen kan bulchiinsa Ottoman Turkish Empire jala jiru to'achuuf Ziyonizim yookaan waraana Israa'el Paalisteen deebisanii dhaabuu abjootan haala bulchiinsa Ottoman Turkish mo'achuuf jecha itti fayyadamuuf haga tokko ofitti dhiyeessan. Sana booda lafti kun waggoota 30 itti aananiif hadaraa liigii mootummoota yookaan League of Nations itti harka Ingiliiz ture. Yeroo kana keessatti waan hedduutu ta'e. Sochiin Ziyonizimii keessattuu Yahudoota Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti jibbiinsi hamaan irra gahaa ture. Gara Paalisteenitti akka deebi'an suutaan erguu jalqabe. Waan kana dura milkeessuuf akka idil addunyaatti yookaan World Zionism Organization fi
akka biyyaatti immoo Jewish Agency for Palestine dhaabuun itti deeman. Inni biyya keessaa lafa bituun manneen barnootaa ijaaruun dhaabbilee fayyaa babal'isuun Yahudoota Palesteenitti deebi'an akka mootummaatti gargaaruu jalqabe. Bara 1925 Hebrew University achi Jerusalem keessatti dhaaban. Inni kun deebi'anii dandamachuu fi ijaaramaa dhufuu Israa'eliif akka waan guddaatti ilaalame. Lakkoofsi isaanii suuta suutaan akka dabalaa dhufu hojjetame. Bara 1922 lakkoofsi Yahudoota Palestiin jiranii 83 fi 790 uummata waliigalaa immoo 752 fi 48 ture yookaan parsantii 11 qofa jechuudha. Waggaa 7 booda yookiin bara 1929tti lakkoofsi Yahudoota 156 fi 481 kan waliigalaa immoo 992,559 ta'e gara parsantii 56 ol siqe jechuudha. Bara 1936 lakkoofsa waliigalaa miliyoona 1 fi 336,518 kana keessa Juushonni gara 370,483 guddatanii jiru. Immoo parsantii 28 ummata lafa san irra ta'an jechuudha. Asirratti hin dhaabbanne kun yeroon dabalaa dhufe. Dimogiraafiin lafa sanii jijjiiruu cimsanii itti fufan. Amma Palesteenonni miliyoona 5 qofa yoo ta'an Israa'el ammoo miliyoona 9 ol ta'u. Lafa qabatanis Israa'el lafa Palesteenii dachaa 4 kan ta'u qabattee jirti. Amma yeroon kun hundi ta'u Araboonni Palesteen ta'anii ilaalaa turammoo gaafin jedhu isin keessatti uumamuu hin oolu. Bara 1920 fi bara 1921 mormii fi jeequmsi guddaan Araboota Palesteenii fi bulchiinsa Ingiliziif qubachiifamuu Yahudoota irratti ka'ee ture. Haa ta'u malee dhaabbileen Araboonni Palesteen ijaaraa turaniif ijaaramni isaan qabataa turan kan Juushotaa yookaan Yahudoota Israa'el wajjin kan walgitu hin turre. Akkasumas qubachiifamaa dhufuu Yahudoota mormuun bara 1929 Western Wall Jerusalem keessatti hokkora uumeen Juushonni 133 fi Araboonni 116 du'anii turan. Gidduu isaanii immoo Ingilizonni waan jiraniif waan kana to'achuuf yaada furmaataa garagaraa dhiyeessaa turan. Kana biraa immoo wanti hubatamuu qabu dhiibbamiinsaa fi jibbiinsa yookaan antisemitizim Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti isaan irra gahaa ture dhiyeessuun jidduu bara 1881 fi bara 1914 qofa keessatti Juushonni yookaan Yahudoonni miliyoona 2 ol ta'an gara Ameerikaa baqatanii turan. Isaan kun ammoo carraa jiru beekamtii gurguddaa gama aartiitiin, muuziqaatiin, fiilmiitiin, daldalaatiin, kalaqa industirii fi saayintistii argataa turan. Kana qofa otoo hin ta'in siyaasa Ameerikaa keessatti hanga gorsaa pirezidaantota Ameerikaa ga'uun iddoo dhiibbaa guddaa uumuu danda'an irra turan. Inni kunis ilaalchaaf poolisii Ameerikaa dhimma Araboota Palesteeniif Yahudoota Israa'el irratti hordofuu irratti dhiibbaa guddaa uumee jira. Karaa kanaanis fayyadamuun Juushonni dhiibbaa guddaa isaaniif gargaaru tolfataa turan. Bara 1933 Adolf Hitler Charles Jarman ta'e.
Yoota muraasa booda abbaa irrummaa isaa mirkaneessee yeroo bulchiinsa Hitler jalqaba Juushonni Jarman jiran tooftaadhaan jiruuf jireenya Jarman keessaa dhiibamaa dhufan. Yeroo dargaggummaa isaa Viinaa turee fi isaan booda yeroo loltuu Jarman turetti Adolf Hitler jibbaa Yahudota yookaan antisemitizim hamaa qabaachaa ture. Jibbaa biyyoota Poolaandii fi Jarman keessatti hammaachaa dhufe kana dhiyeessuun Yahudotaaf dirqama ta'e. Iddoon isaan itti dhiyeessanis gara Paalestiin ta'aa dhufe. Kabajaa waggaa 6 aangoo qabate irratti Hitler Yahudota Awurooppaa keessaa balleessuun dirqama waan jedhu wahii dubbatee ture. Naaziin Jarmanii akka sagantaa mootummaatti qabachuun Awurooppaa bahaa keessaa Yahudota qulqulleessuu yookaan balleessuuf sochii eegale. Lola biyyoota ollaa isaa wajjin godhaa turee fi akkasumas bara 1941 weerara gamtaa Sooviyetii irratti godhee injifateen booda Juushonni yookaan Yahudonni miliyoona 4 ta'an lafa to'annaa Naazii jala jiru jala galan. Naazii yeroo jalqabaa akka sagantaatti kan qabataa ture Juushonni dhiibbaa isaan irra gahu haadheessanii baqatan turan malee kunis haala eeggameen milkaa'uu fi dhabee. Kennaaf muddee bara 1941 dooniin baqattoota Juushotaa 769 qabattee imalaa turte Turkii seenuuf taanaan ni dhoowwamte. Sana booda biyya biraas yaaltee dhoowwamte. Ingilizonni akka hin seenne dhoowwan. Booda irra doonittiin dhidhimtee lubbuu nama 769 ni nyaatte. Yeroo kanatti Juushonni carraan qaban gara Paalestiin deebi'uu yookiin dhumaatii itti fufaa jiru dhandhamuun ture. Yeroo Naazii Jarman Juushotaaf yeroo hedduu ulfaataaf hamaa dhumaa ture. Naaziin Yahudota Juushota gara kaampii 4tti seensisuu yookiin naquu jalqabe. Achi keessatti dararaa hamaan gurra ulfaatu irra gahe. Jidduu bara 1941 fi bara 1945 rukuttaa rasaasaa julmaan gaaziin ukkaamsanii ajjeesunii fi haala hammaatoo kana biraatiin Naaziin Jarmanii Juushota Yahudota miliyoona 6 yookiin 5.6 hanga 6.9 tilmaaman fixee ajjeese. Kun immoo lakkoofsa Juushotaa yeroo sana Awurooppaa keessa jiraataa turan keessaa 2/3 jechuudha. Gochi duguuggaa sanyii Juushota yookaan Yahudota irratti godhame kunis Holokaastii jedhamuun beekama. Yeroo duguuggaan sanyii Juushota kana irratti duguuggaan sanyii Juushotaa kan Hitleriin godhamaa jiru Holokaastiin kun Ameerikaatti dhagahamu hawaasni Juushii kan yeroo gara Ameerikaa deemanii yookaan achitti baqatanii turan dallansuu guddaan mootummaa Ameerikaa akka dhaabsisu gaafachaa turan. Juushonni hedduunis gorsa pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanii Teedroo Roozevelti turan. Isaan irraa hawaasni Juushii Ameerikaa jiru waan hedduu eegee ture. Pirezidaantichi garuu haala Araboota Paalesteenii fi Israa'eloonni keessa jiran ilaaluun dubbiin kun hedduu ulfaataa ta'uu isaa hubatanii Araboota Paalesteenis otoo hin mufachiisin Yahudota yookiin Juushotas dubbii toluun tarkaanfii jabaa otoo hin fudhatin barri pirezidaantummaa isaanii dhumate.